Bulchiinsi magaalaa Finfinnee sochii hawaasaa yaaddoorraa bilisa gochuu fi yakkoota raawwataman ittisuuf hojiilee garaagaraa hojjechaa jira. Magaalichatti yakka dursanii ittisuuf hawaasni gurmii nageenyaa waliin tumsee hojjechuu akka danda'uuf biiroon bulchiinsa nageenyaa fi tasgabbii hawaasa waliin marii geggeessaa jira. Waajjirri nageenyaaf tasgabbii kutaa bulchiinsa magaalaa Kolfee Qaraaniyoos dhimma nageenyaa ilaalchisee karoora bara 2014 irratti jiraattota waliin mari'ateera. Waltajjii marii irrattis yakka Dursanii ittisuu fi Olantummaa seeraa kabachiisuu irratti xiyyeeffannaan kennamuu akka qabu jiraattonni yaada laataniiru. ህዝቡን የሰላም ባለቤት ማድረግ ሊሰመርበት የሚገባ ጉዳይ ነው። Uummata abbaa nageenyaa gochuun dhimma adda dureedha. Poolisii fi raayyaa qofaan nageenya biyyaa eeguun hin danda'amu. Yakki erga raawwatamee booda osoo hin taane dursinee ittisuu irratti xiyyeeffannoon kennamuu qaba. ወንጀል እንዴት ነው የምንከላከለው? ማን ወንጀልን የሚፈጽመው? Yakka akkamitti ittisuu dandeenya? Eenyu yakka kan raawwatu jennee gaafachuu qabna. Yakka kan raawwatu nuyi, komii kan dhiyeessus nuyi. Kanaaf maaltu taasifamuu qaba? Rakkoon inni guddaan seera kabachiisuu waan hin dandeenyeefidha. Namni seera hin kabaju, qaamni nageenyas seera hin kabachiisu. Yakka dursanii ittisuu fi Olantummaa seeraa kabachiisuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa jira garuu tumsi hawaasaa barbaachisaadha kan jedhan hoogganaa qajeelcha poolisii kutaa bulchiinsa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo Koomaandar mootummaa Limmaati. ህዝቡ ከኛ ጎን ከሆነ ምንም እርምጃ መውሰድ ይቻላል። እኛ Uummanni nu cina yoo dhaabbate tarkaanfii hunda fudhachuu ni dandeenya. Nuti poolisii 40 fi 50 ta'u mana tokkoof ni hiriirsina. Yaaddoo jiru hambisuuf akka poolisiitti heeruu dhufu hunda fudhannee hojjechuuf nuti qophiidha. Hoogganaan waajjira nageenyaaf tasgabbii kutaa bulchiinsa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo obbo Gabayyoosiisaa gama isaaniitiin komiin jiraattotaan kaan sirrii fi xiyyeeffannoon kan hojjetamanidha jedhaniiru. የመልካም አስተዳደር ችግር ግድ ነው መፈታት አለበት። እሱ ካልተፈታ ህብረተሰብ ማርካት አይቻልም። Rakkoon bulchiinsa gaarii dirqama furamuu qaba. Rakkoon kun yoo hin furamne hawaasa nagaa gochuun hin danda'amu. Kanaaf rakkoolee hunda furuuf xiyyeeffannaan laannee hojjechaa jirra. Uummata hundaa fi qaamolee hunda bira geenyee ni hojjenna. Kutaa bulchiinsa magaalaa Kolfee Qaraaniyootti yakka to'achuuf hojii hojjetameen eeruu uummanni laateen miseensonni 5 fi TPLF 200 olii to'annoo jala ooluun isaanii himameeti jira.